hanga abbaan ishee du'uti na eegi. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Suuraa bilbila keessan keessa jiru fiiltariiwwan adda addaatti dabaluun ediit gochuu yoo barbaadan effeektiiwwan garaagaraa dabaluun miidhagina suuraa keessanii dabaluuf barreeffama garaagaraa suuraawwan gara biroo waliin walitti dabaluuf appilikeeshiniin moobaayilii isin gargaaru liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun itti fayyadamaa jechaa gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiista Shoomeeti. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Jireenya jaalalaa yookiin immoo gaa'elaa keessatti kan baay'isee jaallatu akkanumas obsisaa baay'eedha jedhama. Hiriyaan isaa hagam darbee keessa isaa miidhus obsee fi bira darbee jaallata. Kuni seenaa jireenyaa keessatti kanuma baratame. Tokkoof jaalalli yeroo tokko ho'aa yeroo ta'u yeroo tokko immoo deebisee qorraa. Akkanuma faallaadhaan wal jijjiiraa gaafa inni tokko sin barbaadu jedhu isheen immoo si malee jiraachuu hin danda'u. Gaafa isheen immoo sin barbaadu jettu inni immoo si malee jiraachuu hin danda'uun aadaa baratamaadha. Jaalala keessatti yoo ta'e hagas mara rakkoon hin jiru. Isheenis innis deemanii gita isaanii gara biraa barbaaddachuu ni danda'u. Haa ta'uutii garuu gaa'ela keessa erga seenamee booda wal danda'uun kun fedhii otoo hin taane dirqama. Kana ta'uu baannaan gaa'elli akka habaaboo birraa taati. Yeroo gammachuu, yeroo qilleensi gaarii bareeddee lalistee, yeroo gaddaa aduun hamaa yeroo dhufu cooligdee roobni hamaa yoo irratti dabalu immoo gogdee irraa harcaati. Gaa'elli sirriin yookiin immoo bultii dhugaan hundee mukaatti fakkeeffama. Asii ol ni guddata, ni lalisa, firii baasa, roobas aduus dabareen ni dandamata malee hin gogu, hin socho'u. Wanta boriif isaaf ta'ullee of keessa kaawwata. Rakkoo lafa jalaas irra keessaas dandamatee baalleewwan isaa baatee hanga dhumaatti jiraata. Hedduun gaa'ela bara kanaa hundeen isaa jaalala miti. Waa biraatti hirkata. Hundeen gaa'elaa hirkannaansaa jaalala hin taane akka habaqii qilleensa irratti bitinnaa'a. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 waa malee durseen yaada kana isiniif hin kaasne. Haadha manaaf abbaa manaa wal jaallatanii tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaa kun yeroo wal jaallatan hundeen jaalala keessumaa kan abbaa manaa bifti, amalli, simboon, gaarummaan haadha manaasaa isa boojii yoo ta'u hin taane dhaabbata abbaa ishee keessatti qacaramuuf darbee immoo haati manaan gahee qabeenya sanaa yeroo argattu inni immoo gahee gaa'ela isaa qooddatee gaa'ela sana keessaa bahuun kaayyoo gaa'elatti seenuu isaa ture. Isheen garuu dhuguma isa jaallati. Haalaa fi taatoo inni itti argisiisuunis dhuguma namni akka kee lafa kanarra ni jiraayii jedhee sossobaan ture. Kanaanis waggaa 2-3 gidduutti abbaan manaan kun amanamaa fakkaatee dhaabbata abbaa haadha manaaf hogganaa ta'ee muudame. Abbaan haadha manaas akka inni jabaatee hojjetuuf sheerii haga tokko kennaniifi maarree kanaan otoo jiraniiti. Abbaan manaan duras jaalala dhugaa haadha manaarraa waan hin qabneef erga hogganaa dhaabbata kanaa ta'ee haadha manaasaaf yeroo dhabaa bahus galus ijji isaa moobaayilii marraa yoo gaafatuun hojii hojjechaan jira jedhee ofirraa ishee deebisa. Abbaan manaa ishee xiyyeeffannoo isaa gara isheetti akka deebisuuf yaalii isheen hin goone hin jirtu. Haa ta'uutii garuu hin milkoofneefi kanaan isheenis guyyaa tokko inni akkuma onlaayinii irra oolu anis onlaayinii irra maaliif hin oolu jettee maqaa sobaatiin feesbuukii banatee hiriyoota ishee abbaan manaa ishee hin beekne eeyyamsiisuun maqaa isaaniitiin suuraa isaanii maxxansaa yeroo yerootiin gadhiisaa booddee irratti abbaa manaa mashee nama biraa fakkaatee wantan si beeku natti fakkaataa jettee ofii haasoo jalqabde. Kanaan abbaan manaanis waliin haasa'uu eegale. Mana tokko keessa taa'anii nama garaa ta'anii taphachuu eegalanii. Abbaan manaas kiyyoo jaalalaa akkaawuntii sobaan qabame kanaan ni butame. Yeroo dheeraadhaaf erga waliin haasa'anii booda haati manaansaa maqaa akkaawuntii sobaa kanaan maalatoo haadha manaa ni qabda jedhanii
fuudhanii utuu haadha manaa qabduuti anaan sin fuudhanaan jettee nagoyyomsitaayi jettee gaafadhini. Yeroo kanannis haadha manaa kiyya nan hiikaanii ani ishee jaalladheen miti qabeenya abbaa isheetu ijoollummaa kootii kaasee qalbii kiyya keessa tafeera. Yeroo abbaan ishee du'u qabeenyi ni qoodamaa fi maatii ishee keessaa namni qabeenya qooddatu gara biraa waan hin jirreef dhaabbanni kun guutummaatti kan ishee waan ta'uuf ani immoo erga isheen qooddattee booda nan hiikaanii walakkaa qabeenya ishee fudheen irraa adda bahaa hanga sanatti immoo naaf obsii jedhee isheetti dubbata. Yeroo kana isheenis tole siifin obsaa haa ta'uutii garuu ani heerumuu waan hin barbaaduuf yoo dandeesse dafiitii na fuudhii jettee deebistiifi. Yeroo kanannis tooftaa ittiin abbaa haadha manaasaa ajjeesu barbaadu eegalee. Haati manaan yeroo kana hubatetti abbaa kiyya waa na jalaa godhatite guyyaa qabdee har'a abbaan kiyya qabeenya isaa na dhaalchisuuf sarpiraayiz na gochuuf qophii addaa qopheessaa jira waliin deemnaa jettee haati manaan ni gaafatini. Yeroo kana abbaan manaanis kan inni barbaadu kanuma mitiiree gammadee bareedee haadha manaasaa waliin bakka abbaan isaanii qophii kana qopheesseti ni deemanii. Haati manaaf abbaan hojii isaanii xumuraniiru. Sagantaanis eegalee hojjettoonni dhaabbata sanaa hundumtuu waamamanii otuu dhaala intalaa eeganii intalli gara doyyaatti baatee maayikiraafoonii qabatee abbaan manaa isheetiin ol kootti jetee eegdota lama giduu erga galchitee booda ergaa feesbuukiitiin barreessee fi dubbistee abbaan manaanis ni nahee lafa lixu dhabee battaluma kanas abbaan yookiin immoo abbaan qabeenyaa sun jalqaba irratti hojii isaarraa ari'ee lammaffaa irratti immoo magaala sana keessa hojiin kamiyyuu hojjechuu akka hin dandeenye hiriyoota isaa waliin walii galee sadaffaa irratti haati manaan gaa'elli kuni akka inni diigamu taasistee nan nyaadha jedhee nyaatamee gochaa kana raawwachuun isaa seeraan illee waan mirkanaa'eef jaalala irratti yakka waan hojjeteef kana qofaa otoo hin taane seerri illee itti murteessee baatiiwwan muraasaatiif mana hidhaa galee. Maaddii irraa nyaatu jaallattee hin kabajju taanaan boru ija kee duraa fuudhama. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan ganama kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinuti bakka jirtan maraan turtii gaarii oolmaa gaarii. Suuraa bilbila keessan keessa jiru filtariiwwan adda addaatti dabaluun edit gochuu yoo barbaadan effeektiiwwan garaagaraa dabaluun miidhagina suuraa keessanii dabaluuf barreeffama garaagaraa suuraawwan gara biroo waliin walitti dabaluuf appilikeeshiniin moobaayilii isin gargaaru liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun itti fayyadamaa jecha. Gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harkanaaf laata.